السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كفوني كبجمتو تداوتو عشان ذكرتو جبتني جبتني جل الحمد لله جل ربي إجا كبجمتو تداوتو كينيا أكمرجع جبتني كنا منا ما من كينيا آمنا نما جدومتي فيديو جتا جل جتولا سببني هوجي فيديو itu kanatti video hojjechuun eegalle fi dhufnee video hojjetaa jiru fi jechuudha yoo xiqqaate meeshaa mana keessaa hedduu meeshaa guutuu hojjechuudhaan haala kanaan gashinee fi jira jechuudha ogeessa kiyya hojii nama arra guyyaa irraa kana xumurree jira jechuudha hojii kana xumuruuf yoo xiqqaate ji'a tokkoo fi gara guyyaa 15 caalaa hanga ji'a lamaatti waan jala guyyoota dhiyaatu jala hojjennee jira jechuudha kana keessa meeshaan isin jalqaba irratti qabdu asumatti akkuma argaa jirtan kana maayinni balbala kanarraa eegalla jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa balbala kana torba qabdi jechuudha aminaani haa ta'uti amma ogeessi keenya akkuma isin qulqulleessaa jiru kanaan nuti hoo kichinii kana galchinee fi jirra jechuudha yeroo kichinii namaa galchinu akkaataa teessuma mana isaaniitiin namaa galchina jechuudha argaa tantaanaan asiin kaasee jala kana akkanumatti guutuu kana asiin akkanatti haala kanaan guutuu kana asiin gubbaa kana deebisee haala kanaan hojjannee gashinee jirra jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ይህንን ለመስራት እና ይሄን ጋር በዚህ ደረጃ ለመድረስ ከኛ ኋላ ያሉት ባለሙያ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ናቸው ቢያንስ ወደ 14 ባለሙያ አለ ይሄንን ስራ በዚህ ደረጃ ለማድረስ ከነሱ ውስጥ አንደኛው ይሄው አብዱ የሚባል ልጅ አለ ማለት ነው ከናፍ አብዱ ለአንድ ደቂቃ ለትንሽ ደቂቃ ይሄን ማብራሪያ ሰጥልኝና እኔ ተመልሼ ደግሞ እንዴት እንደተሰራ ካሪው ስንት እንደሆነ ዋጋ ነግራችሁ ይችላል ጋቲሳ ተኮን ተኮ ስንቲማ ኦኬስ ከነሞቱ ቤሻ ከነራ ጥቆና አፋሳ አጀቱ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ የሆነ ስራችን ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሰብስክራይብ እያየን አይደለም እያየን አይደለም እውነት ነው ይቀራል ነው ስራችን እያያችሁ እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ እስኪ እንየው አይ ከዚህ ጋር ጀምራችሁ egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana meeshaan eegalee jira kichini kana daggalchine xiqqishoo bubbulee jira amma yeroo ammaa kana hoo meeshaan eegatti galeen booda tooppii isaa kan itti hojjannee haala kanaan gashinee jechuudha tooppii isaa kun ayimebiraadhiidha akkuma san immootu kana wajjin wal fakkaatamaa jedha jechuudha yeroo ammaa kana yeroo isaa meeshaa kan hojjannutti kaaree xiqqattiin qarshii 16,000 fi 500 hojjetamtee jechuudha haa ta'uti amma yeroo ammaa kana ayimebiraadhiin dabalee jira laammeetiin dabalee jira haala kanarraa kan ka'e xiqqishoo jijjiiramni gabaa jira malee akkuma argaa jirtan kana haala kanarra hojjannee jira jechuudha asiin meeshaan aminaa haala kanaan baay'ee meeshaa guutuutti gashitee jirti jechuudha aminaan baay'ee nama oromoo keessaa fakkeenya taatee yeroo ammaa kana haala kanaan gashisiinitti anillee guddaa itti gammada maaliif nama biyya alaasitti illee hojjetee dhufeedha akkasumatti immoo nama mudannoo hedduu keessa darbee har'a mootuu mana kana haala kanaan ijaarratte keessa jiraataa jiruta egaa keessa siyaa bulchuun jedhaani akkuma argaa kun asiin bakka firiijiin taa'udha asiin immoo meeshaa itti gashanii jiru jechuudha haala kanaan maashaallah baay'ee bareeda jechuudha firiijiin haala kanaan iddoo kanatti gala egaa argitan taanaan baay'ee bareeda jechuudha muun irraa hojjetamillee muka tokkoffaadha jechuudha asiin kun akkanatti yoo ta'u asiin immoo kun akkanatti banamuudha Kameraamaan keenya baay'ee naannisaa jira jedhee yaada. Inni kun asiin shaatareedha jechuudha. Haala kanaan hojjetamee fi jira jechuudha. Asitti immoo egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ministeera kiisii yookiin kan jedhamu isaanitti jira jechuudha. Qulfii qaba jechuudha. Egaa aminaan yeroo ammaa kana qollofteetti as keessatti kun bicha masaafadha addatti gaafanne kun irraa deemu jala kanatti kiisii ministeera qaba jechuudha haala kanaa warqii waan adda addaa waan doolaara keessa illee keenya as kaawwan inni dadhabama jechuudha kanaaf kana fakkaata gaafa haala kanaan hojjennee jira jechuudha yeroo dheeraa asirratti osoo fudhateen gara itti aanutti sin dabarsa jechuudha balbala kanallee namatti hojjete
Egaa kun immoo akkuma argaa jirtan kana balbala gara saalooniitti seensisu. Kuni saaloonii fakkeenyaaf kichiniidha namni bahe kichiniidha namni bahe gara saalooniitti yeroo darbu haala kanaan gara kichiniitti darbee yoo keessan seenuu barbaade immoo haala kanaan seenee cufatee saaloonii keessan bahee immoo gara mana ciisichaa adda addaatti deemuu yoo barbaade haala kanaan iddoo kanaan gara balbala biraatti darba. Balballi kuni balbala lammaffaadha jechuudha. Gaafsudhaan ammallee balbala torba hojjenne jennee jirra. Balbala torba keessaa akka sadaffaa isa kana akkuma argaa jirtan kun haala kanaan giddaan wal fukkisine mee maashaallah bareedu. Dhiifaan hin jiru garuu dhiifama isiniin jecha akkuma jirutti itti ilaalati jechuun laayik godha isiniin jedha. Viidiyoo laayikii gochuu hin dangatina. Haala kanaan mee ilaalame. Gebsineedha maashaallah. ሰብስክራይብ አድርጉ እያለ ነው አብዱ ደንበኛችን። ይሄው እንደምታየው ባለሙያችን ነው። እንደዛውም ባለሙያ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ምን እያለ ነው ቻናላችን በጣም ማደግ አለበት። የኛ ስራ ብዙ ስራ ሰዎች ጋር መድረስ ስላለበት መጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርጉ እያለ ነው። ሰብስክራይብ ጎዳ ሲንጀል ኢትዮጵያ ሱዳን በልበላ አፍረፋን ይሰከናላ ለምን ተኮ ለማሰቢ አፍሩ ኩንሸነፋዳ balbala kanallee haala kanaan yeroo galchinee fi jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo haala kanaan galchinee jirra. Akkasumas immoo balbala kana immoo kun immoo kan mana fincaanii yookiin immoo mana waterproofidhaan haala kanaan immoo asiin akka shaawar beetidha waan ta'eef inni kun bishaan adda addaa yoo jige haala kanaan akka kana dhimmiidee fi kana hin tuqne asiin gara keessatti noo waterproof ijaashinee fi jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya itti aansuudhaan kun immoo tuqaan argaa jirtan kun bifa magaruu dukkanaa iddoo dukkanaa keessatti isin hojjechaa jira. Inni kun immoo mana ciisichaati jechaadha. Abbaa manaatii fi haadha manaa qofatu gara kanatti seena. Inni kana yoo dhuftan immoo waan baay'ee guddaa ta'e argattu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana doolaaba girgiddaa argataa jirtanii doolaaba girgiddaa haala kanaan hojjennee jirra jechuudha. Doolaaba girgiddaa immoo isaan uffata itti galchanii jiru. Uffata isaanii haala kanaan asitti abbaa manaa itti aansuudhaan malee asitti immoo ka haadha manaa yoo galchinu jala kanaan immoo masaabaa qaba. Mister kiisii illee iddoo kanatti argama jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kiisii mistiraa iddoo kanatti argama. Cufanii waan adda addaa keessa kaa'anii jiru waan ta'eef cufnii agarsiisuun bannee agarsiisuun yeroo ammaa kana hin barbaachisu waan ta'eef haaluma kanaan akka laaltan isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Asiin immoo egaa dhiifama meeshaa hunda galchine meeshaa kun baay'ee meeshaa baay'eedha. Balbala torba of keessaa qaba. Doolaaba akkanaa kana of keessaa qaba. Meeshaa hedduu waan ta'eef bakka bakkatti galee jechuudha. Isaan illee itti fayyadamu eegalanii jiru. Kana bichaa miti mootu gubbarraan tadarraabii qaba akkuma argaa jirtan kana. Haala kanaan yeroo baay'ee tadarraabiin girgiddaadhaaf haala kanaan nama fayyada gartanii. Waan barbaade as keessatti gashitee meeshaa kaargoo akka biyya alaatii fiddan kan deebisee mootu shaantaa biyya alaa isii wajjin tureetiin waggaa dheeraa turee dhufe asumaan fiddanii asitti gashitanii maasalaama turra cuftanii jechuudha. Kana bichaa midha. Maasalaama. እንግዲህ እዚህ ጋር የምታወራው አይዲያ የምትሰጠው ነገር አለ? ይሄን ነገር ስንሰራ እንዴት ነው ሰራ ነው? መጀመሪያ እዚህ መተን ለክተን እሷን ዲዛይን ተቀብለን ነው የሰራነው። እሷም አሁን የለችም እንጂ አይዲያ ትሰጥ ነበረ። በእሷ ዲዛይን የተሰራው መታ አይታ ስራ ቦታችንን አይታ ዲዛይኑን አይታ በጣም በወደደችው ዲዛይን ነው የተሰራው። ይሄ ማቴሪያሉን ራሷን የመረጠችው ብዙ አይነት ከለሮች አሉ። የወደደችው ከለር ይሄንን ነው። በዚህ ሰራንላት። እንግዲህ በጣም የሚያምር ቁም ሳጥን ነው። ስራ ቁም ሳጥን የተለያየ የግድግዳ ቁም ሳጥን ሲሰራ በኤምዲኤፍ መሰራቱ ነው የሚሻለው፣ በላሚኔት መሰራቱ ነው የሚሻለው? በላሚኔት ነው የሚሻለው። Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya girgiddaa doolaaba girgiddaa yeroo hojjetan laaminiitidhaan hojjetan filannoo yeroo jalqaba nuti isinii filannuudha. Itti aansuudhaan malee akkuma inni banee argitan kana as keessa waan baay'ee jira. Haati manaatiif abbaan manaa iddoo seenanii fi namni sabbaha jechuudha. Iddoo mana qulqullina yookiin mana shaaworii haala kanaan jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma akkuma argaa jirtan kana iddoo kun iddoo miraayaa mana shaaworii yookiin mana namni itti dhiqatan jirudha jechuudha. Asiin bishaan galee jira. Kuno haala kanaan harka sitti dhiqatanidha. Iddoo deemsii mootummaan shaaworii isa kana jechuudha. Gara mana shaawuraatti balbala seenanii ofirraa qaba jechuudha. Doolaamni kuni
doolaan kun gara mana shawraatti kaseenanii ofirraa qaba kana fakkaata. Egaa haga ammaatti hojii turuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoon keenya haga ammaatti akka haala kanaan turee jira jechuudha. Kana haga ammaatti hojii turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Warroonni channel keenya kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Warroonni maamila keenya taatan hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammaan an xumuree jira. Haga viidiyoo biraatii fi meeshaalee biraa isinii qabannee meeshaa biraatii adda addaa qabannee isinii dhiyaannu xumuree jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.